ummata seenaa nabi Muusaa keessa waa dubbata bani Israa'el keessatti waa mul'ata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasumas ilmaan ayyaa kanneen afaan kana dhageessanii fi hin dhageenye hundi keessaniyyuu iyyaafannoo faana bu'aatii nu iyyaafadhaa jedhan godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa ganda duwwaa lama irraa nu qaqqabeedha. Dubbichi hedduu gara kan nama nyaatuu fi maatii ishees kan laphee cabseef ammaarratti haati ishee yoom naagalaaf kan dhiphachaa jirtu. Kana malees hamma imimmaaniin qaroo ijaa itti jaamuudhaa fi darramaa jirtutti kan jirtu maddeen nu iyyaafachiisani. Mucattiin suuraa irratti agartan tuni maqaan isii Nasriyaa Ibroo Qabatoo jedhamti. Godina Baalee duraanii amma immoo godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa ganda duwwaa lama barichi akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti 1999 ture. Nasriyaan akka tasaa abbaadhaan wal dhabdee maaf barumsaa addaan kuttaaf haalotuma maatiin daa'imatti dubbatuun itti dubbannaanii tana buuteen isii dhabame. Odeeffannoo yeroo dheeraadhaa maatiin faana bu'anii fuudhaniin humni poolisii federaalaa kan gumuruukii distriktii kibbaa yookiin damee kibbaa keellaa Adaabbaadhaa jiru nama miseensa poolisii federaalaa kan gumuruukii bara 1999 ta'e kan dhalataa Beenishaangul Gumuz Gizaaw namni jedhamu sossobee miliqsuu isaa ragaaleen adda addaa maatiin faana bu'anii fi isiinis yeroo tokko akka tasaa taatee waggaa 4 booda maatii isiitii bilbiluudhaan haadha koo du'aayii naa godhi tarii ati natti rifachuu hin ooltu biyya ani jiru kana keessatti nama adii yoo argan hin nyaatan ilaalcha jedhuun hedduu dararamaa turtee fi bilbilli warra ishee ammoo akka tasaa ta'eeti yeroo haala jijjiiramaaf wantoota garaagaraa namni jireenya isaa keessatti toora bilbilaatii fi wantoota adda addaa iddoo adda addaa jijjiiruu bilbilli isaanii kan mana cufamuu isiitiin hamma har'aatti Nasriyaan tana buuteen miila bakarwaareeti. Kabajamtoota ilmaan ayyaa kanneen dhageessan hundi mudannoon akkana eenyullee nama mudata. Nasriyaan abbaa ishii obbo Ibroo Qabatoo irraa akkasumas haadha ishii Ruqiyyaa Haji Huseen Sheekimoo irraa dhalachuu fi Adaabbaa ganda duwwaa lama kan guddatteef daa'ima gaa 4 kan harkaa qabdu kana Samiraa jedhamtu qabatteeti badde. Keessattuu godina Matakkal naannawa Wambaraatti kan argamtan suuraa kana ilaaluudhaan akka tasaa Nasriyaa Ibroo Qabatoo namni agartanii fi akkasumas ammoo miseensonni poolisiis ta'ee kanneen ilmaan Oromoo taatanii warra gumuruukiitiin odeeffannoo qabdan hamma ofiisa olaanaatti odeeffannoo kana akka faana nu buutanii fi teessoo bilbiloota armaan gadiitti argaman kanaan akka nuuf iyyaafatan maatiin ammoo galanni guddaan kan rabbiiti akka namaatis dadhabbii kamiifiyyuu isin cinaa jira jedha. Teessoon keenya magaalaa Adaabbaa ganda duwwaa lama bilbila duwwaa 979 25 yookiin duwwaa 920 94 21 akkasumas dabalataan duwwaa 928 67 60 godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaa magaalaa Adaabbaa ganda duwwaa lama irraa iyyaafannoo kana yoo agartan bilbilli keenya yeroo hundumaa banaa ta'uu isinii himna. Ulfinni kabajni isinii haa ta'u isiniin jechuun qaamni dhimmi ilaallatus dhimma kana faana akka buutanii fi egaa maatiin jaalala irraa kan ka'e waa hedduu akka ilmoo ofii wajjin dhiphatamu eenyuufuu haaraa miti. Ulfaadhaa jazaakallahu khairan galatooma.